بيخيسا بيلا قتال الدنيا بكرجرة إفتني خرا فيسبوكي يوتيوبي أكسماس تلفزيون روميا ميديا نيتوركتين كانوا دعوة شو جرتان جالتهم دوت خبجمو كوبي ودي سالتي ودي سالة خين كترات هني والتدبنا جرا أكون برا مجال دالة جوجردو إثيوبيا الدبري روميا إلى اللتان أكسماس الدنيا للرنكم نتوري أرد أفوا يوم إثيوبيا خن ربلين عن روميا دبلة الرتي فتشوف جرا أنجويو واريوتي يوم إنجدا جرا أبرام برورن ورين جرا أجندا كين كارتا جوجردان سديرتي فنجال birratti statistiksiin biyyoolessa Itoophiyaa diinagdee wal qabatee ibsa baasa jira. Ibsa baasa kan keessatti yookaan gabaasa dhiyeessu kan keessatti qaala'insi jireenya biyyatti gaagaa jiraachuu dubbatee jira. Midhaan nyaataa dabalatee sarviis yookaan tajaajila akka Itoophiyaa keessatti akka malee ol ka'uu dubbatamaa waan kanarra yeroo baay'ee yeroo dheertuu fudhannee irra dubbachuuf jirra dabalataan. Tole gama kan biraatiin kaawunsiliin mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii addaa yaa'ii atattamaa jimaata dhufutti waamee jira dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuudhaaf jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru gara darbee waan jiruuf yaa'iin manni marichaa taa'ee wal gahee murtoo tokko irra ga'uu qabaa jechuudhaan gaafii biyyoonni 50 biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa fi kanneen birootaan dhiheessan bu'uura godhachuun manni marichaa akka yaa'ii taa'utu eegamaa. Yaa'ii kanarrattis murtoowwan jajjaboonni darbu jedhameeti kan abdatamee jiru. Gama kan biraatiin yaa'iidhuma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa barbaachisummaa isaa mormeeti kan inni argamu. Dhimma kanallee bal'isnee ni ilaalla. Akkanumallee waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru wajjin wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti dhaabbileen hedduun diigamanii akka jiran dhaabbileen faayinaansii, baankonni, dhaabbileen fayyaa, manneen barnootaa, yuunivarsiitiiwwanii fi caasaawwan mootummaa fi qabeenyi uummataa baay'een sababa waraanaatiin barbadaa'ee jira. Mootummaan keessumaa badii naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabee ture karaa caasaawwan seektaroota isaan laallatanii fi karaa mootummaa federaalaa ibsaati jira. Suni rakkoo dhibba waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti keessumaa gabaasota gaammaatti jiraniin dhaqqabsiisee irratti naasofnaa. Waraana naannoo kanatti deemaa jiru wajjin wal qabatee immoo Keeniyaan dhaabbileen idil addunyaa fi riijinii kana jiran yaaddoo nageenyaa qabdan dhaabbilee fi hojjettoota keessan gara Keeniyaatti godaansituuf fedhii yoo qabaattan yoo feetan gara Keeniyaa godaansisuudhaaf balballi keenya banaadha waamicha jedhu karaa ministeera dhimma alaa Keeniyaadhaa waamichi dhiyaatee jira. Sanarratti isin dubbanne. Ayyee yeroo qabdan nu ergiftanii dhumaan waliin turraan kan cuuf dhagaa'uuf jirtu kanatti dabruun duratti ammoo lixa Oromiyaa naannoo Naqamteetti waan jajjabduu dhaga'amuu jira. Kanaan wal qabatee mootummaan bulchu manneen uummataa shanee keessatti dhokatee jechuun ibiddaan barbadeessu irratti argama. Waan kanarra gabaabsaa dubbadha achiin duuba gara toophikii itti aanutti dabara. Gabaabsineetuma waan Naqamtee irraa haasa'uudhaaf oduu keenya kaleessaa irrattis akkuma isinitti himne magaalaa Naqamtee keessatti kutaawwan magaalattii bakkeewwan garaagaraatti kiyooskii yookiin dunkaanota dubartooti baay'een bunaa fi shaayii itti nagadatanii bulan baay'ee gubanii akka jiran qaamoleen fi caasaan mootummaadha. Kun immoo jiraattota magaalattii akka mufachiise dhagaati jirra. Kun kutaa tokko qofa hin taane bakkeewwan garaagaraatti ta'a. Maaliif kun ta'a jennee jiraattota keessaa namoota qunnamne odee gaafanneeti jirra. Abbaa torbeetu nama rukutee as keessa dhokataa gaafii jedhuun kan manneen suuqiiwwan bunaa fi shaayii dubartooti itti nagadatee jiraattu gubaatii jiranii magaalaa Naqamtee bakkeewwan garaagaraatti kun dunkaanonni gubataa kan jiranii. Kabiraammoo caasaan nageenya keessuma makalaakaa akka jedhan suuqirra deemanii maallaqa akka nama gaafataa jiran jiraattota irraa dhageenyeeti jirra. Egaa labsii komaandi poostii kana hordofee namni kamuu ID osoo hin qabatin magaalaa keessaa akka sochoone bakkeewwan garaagaraatti haal dureewwan akkasii kaa'ameetu ture. Warri ID akka harkaan qabne maallaqa akka gaafatamaa jiran dhagaati jirra. ID baafachuuf immoo kutaa magaalattii bakkeewwan caasaa qabalee yookiin ganda keessa gaaf deemtu caasaan gandaa maallaqa akkasii gaafataa jiru. Maallaqa guddaa gaafii yookiin wannoo kanaaf hin madaallee nama gaafataa akka jiran dhageenye. Kan biraammoo magaalattii keessatti irra deddeebiin namooti nagaa ajjeefamaa akka jiran warra kanammoo eenyummaa isaanii baruudhaaf jiraattonni magaalaa akka hin dandeenye ajjeesanii magaalaa keessaa baasanii akka gataa jiran dhagaa jirra. Walumaa galatti labsii yeroo muddamaa daawuu godhachuudhaan gochooti seera alummaa caasaa tikaaf caasaa nageenyaa mootummaatiin magaalaa Naqamtee keessatti raawwataa akka jiran irra deddeebiin waan achi nu gahaa jiru waan ta'eef odeeffannoo kana kennuu barbaanne jalqabarra. Gochi tibbana Naqamteetti ta'aa jiru kun egaa gochi waggoota sadan arfan darbaniif baadiyyaa Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan raawwatamaa ture gara magaalaattis dhufuu kan agarsiisu natti fakkaata ani.
waggoota sadan arfan darbaniif shaneetu keessa dhokataa jechuudhaan midhaan cirsiisaa turaniiru qotee bulaa. Mana isaarratti gubaa turaniiru, midhaan ooyiruu irratti gubaa turaniiru, shaneetu keessa dhokata, shaneetu fayyadama, shanee qallabdu, shaneedhaaf da'oo taatu jechuudha. Kana hundumaa jireenya hawaasa harka qalleessa isa qotatee bulu darbee jireenya namoota daldala xixiqqaa irratti bobba'an akkasii kana jireenya isaanii mancaasuudhaaf adeemsi deemamaa jiru kuni waan baay'ee gaddisiisaadha. Tokkoffaa namootni kunniin jireenya ofuma isaaniitiif yeroo amma jireenya ofii bulfachuun akkaan ulfaataa ta'ee jirutti daldaluma xixiqqoo kanarraa galii argataniiti ofii isaaniis maatii isaaniis kan isaan jiraachisanii. Shaneetu dhokataa, abbaa torbeetu dhokataa maal jechuudhaan madda galii isaanii cufuun, midhaan ciranii balleessuun, qe'ee gubanii barbadeessuun kunniin egeree hawaasichaa barbadeessuudhumaaf, egeree hawaasichaa balleessuudhumaaf gocha taasifamu qaamuma sanaa goone ilaaluu dandeenya jedhee yaadda. Labsii yeroo muddamaa kana daachuudhaan qaamoleen nageenyaa haaloo dhuunfaa uummata nagaarraa qaban yeroo garaagaraatti ba'aa akka jiran karaa kanaan immoo saamicha maallaqa hin malle ka seerri isaanii hin eeyyamne ka gaafatamuu hin qabne illee gaafataa akka jiran nagaati jirra. Kalee sanatti fakkaata abbaan alangaa federaalaa qaamolee nageenyaa mootummaa waan kana raawwatan irratti harkaan fudhachuu isaanii lakkoofsaan ibsee ture. Wanni kun kutaa Oromiyaa bakka baay'eetti raawwatamaa jira. At least warri mootummaa waan kanallee monitor gochuu danda'u qabu. Fakkeenyaaf waan nageenya uummataa wajjin wal qabatu irratti yeroo hundumaa waa hundumaaf nagee uummata miti itti gaafatamaan caasaan mootummaa fi caasaan tikaa bakkee garaagaraatti rakkoo ta'aa jira mataansaa labsii kana da'oo godhachuudhaan. Kanaaf itti gaafatamummaan bakka hundumaa jiraachuu qabaa. Uummati keenya dararaa hin jirre argaa jira labsii yeroo muddamaatiin hidhaan jira, jechaan jira. Bakkeewwan garaagaraatti immoo saamichi raawwatamaa jira keessumaa qaama mootummaatiin jechuudha. Ayya Abrahaam labsii yeroo muddama irra labsii yeroo muddama inni labsii yeroo muddama khabaas mootummaa hawjurroochuu jirullee mootummaa itti gaafatamaan nageenya uummataaf illee itti gaafatamaan mootummaa wanni uummataa wal qabatan jiru jechuudha. Uummati terrorize godhamuu jira itti gaafatami gam mootummaatiin jiraachuu qaba. Mootummaa itti gaafatan fudhachuuf reedi tawaan hin ta'inii fi suni jaamp goone akkasitti dabarra haani. Manneen uummata armaan dur wanni dhagaa turre bosona shanee kee jirani boson guddaa qabeen biyya kagas ibiddaan barbadeessuufa dabre ammoo midhaan uummatiitti hin jiraat boodi irratti itti dhufuu jirra oomish biyya ka uummati biyyatti ka jiddu galeessa dabalateetti hin jiraatu shane jedhanii midhaan uummata gubu amma ammoo sadarkaa sun irra gad dhufanii manneen uummata ka magaal kee jiran duri boson turanan boson irra magaal seenanii abba torbee shane abbaan torbee kummaan wanni bineensa yookaan bineensa lubbuun qabnu akka ekeraa waan akkasii jijjiirame gaafa nattaa yeroo tokko tokko kunin hojii daa'imaa daa'im sammuu hin qabneetti na fakkaate dhuga dubbachuuf yeroo hedduu waan kakkayyoo irra dubbatanii yeroo tokko hin ceerreen nam ceersiti jedhan dhugum dubbachuuf hin ceerreen nam ceersiti namichi gowwaatti fooni man keeyyate foon jaalaatanii isaan wal dhabsiisuu fi tiitisa sirraa ateedhaniin foon bakka foon kaaniif sun tiitisi man keessa baay'ate mara ture. Achi tiitis fixuuf ka'ee jechuudha. Tiitisi wayii dhufe niitisa mata arma gubbataa maddi gubbataa dhagara qabatee tiitis ijjeessannaani niituuf ijjeesse jechuudha. Waan akkasii taphachuu jirtu bilisiginnaan. Manneen uummata gubuun bosonni ibiddaan barbadeessuun magaala dhufanii magaala keessa man nama gubechuuni hojii daa'ima hojii gowwaan durii wanni keessa dhageen durii fa keessa dhageen dhiibboo fa keessa taatu wanni akkana kun. Kanuma akkamatti jirta. Yaa bar kana ammoo piraaktikaalii ilaan arguu jirra jechuudha. Magaala keessatti ibidda bobeessanii sunuu shanee Anna ajaa'ibdu wanna akkana akka goon hin beeknu tooppikii keen kattaanutti adoo dabarre dansaa kanaan wal qabate gaagamii itti fufee jira yeroo baay'ee irra dubbachaa jirra ammallee uummata kee rakkoon inni kee jira kan fakkaatti kaan ajandaan guddaan irraaf qaban ejensiin staatiks biyyaalessi Itoophiyaa qaala'insi jireenyaatiin wal qabatee wa dubbatee jira qaala'insi jireenya Itoophiyaa hawaggoottan 10 keessa ta'een been Itoophiyaa mudat jedhee jira achi dabarra. Iyoon haala waliigalaasaa gabaasa ejensii staatiksii gilgaleessaa kaasiiti itti deebiin. Dhugaadha amma Itoophiyaa keessatti rakkoon guddaan hawaasni ittiin dararamaa jiru maali jettee yookaas ta'e kan nageenyaa kan waraanaa kana olitti iyyuu gola nama hundumaa seenee kan jiru dhimma qaala'insa jireenyaa kanadha jedheetanii kan inni yaadu ragaaleen dhimma kanaaf wal qabatanii ogeeyyii diinagdee walabaa ta'an irraa kaasee hanga ejensii staatistiksii biyyoolessaa kan qaama mootummaatiin hoogganamutti jiran kan yeroo yerootti qaamoleen kunniin ifa godhan irraa hubachuun akka danda'amutti yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa biyyattiitti sadarkaa hammaatarraa gahee jiraachuu isaadha kan mul'isu ragaan kun jechuudha. Addis Fortune bu'uura godhachuudhaan addis istaandaard kaleessa gabaasaa dubbisiisarraa akka hubadhetti Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa kan baatii sadaasa
harka 33 ga'ee jira kan walii galaa jechuudha. Inni kun egaa kan baatii sadaasa isaati tokkoffaa ragaa qaama mootummaati ragaan kuni akka hubatamu kan barbaannu. Ragaan qaama mootummaa immoo maal akka ta'e ni beekama. Bifa kamiin akka qindaa'u ragaan sobaa kamiin akka qindaa'u kamittiin akka gadi buusanii himan wantoota akkasii kun ni hubatama jenneeti kan abdannu. Inni lammaffaan gatiin boba'aa dabaluudhaan dura haala turedha ragaan kun kan baatii sadaasa baatii muddee keessadha waan ta'eef jechuudha gatii boba'aa irratti daballiin kan taasifame. Gatii nyaataa irratti qaala'insi jireenyaa mul'ate kan waggaa darbee wal bira qabame yoo ilaalamu qaala'insa jireenyaa yeroo ibsitu amma fakkeenyaaf kan ji'a muddee baatii muddee yookaan baatii sadaasaa ibsita yoo ta'e baatii muddee bara darbeetii wal bira qabdeeti kan itti ibsitu akka ogeeyyiin diinagdee nuuf kaasanitti jechuudha. Kan baatii sadaasaa gatii nyaataa irratti qaala'insi jireenyaa mul'ate harka 38.9 almost harka 39dha jechuudha. Akka ragaan qaama mootummaa eejensii statistics biyyoolessaa kun mul'isutti jechuudha. Meeshaalee nyaataan ala jiran kanneen meeshaalee hojii ijaarsaa ta'uu danda'a, meeshaalee kanneen biroo ta'uu danda'a. Nyaataan ala midhaan nyaataatiin ala kanneen jiran irratti immoo qaala'insi jireenyaa mul'ate harka 25.2dha jedha ragaani kuni. Waliigalli isaa average isaa gaafa ilaalamu qaala'insi jireenyaa biyyattii harka 33 irraa gahee jiraachuudha egaa ragaan kun kan mul'isu. Ragaan ji'aan ifa ta'aa jiran kun akka mul'isanitti kan waggoota 10 darbanii qofayyuu miti beekte akka waliigalaatti seenaadhuma biyyattii keessattiyyuu rekordii ta'eeti kan inni galmaa'aa jiru. Amma fakkeenyaaf baatii fulbaanaa darbe keessa qaala'insi jireenyaa gatii nyaataa irratti mul'ate hanga harka 42tti ol ka'ee akka turedha ragaan eejensii statistics biyyoolessaa kun kan inni mul'isu. Egaa qaala'insi jireenyaa sadarkaa kanatti ol ka'uun wantoota hedduudha kan inni argisiisu. Isaan kana adeemsumaan waliin ilaalaa deemna. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jechuun sagantaan nyaataa addunyaa tibbana ifa akka godhetti Itoophiyaa keessatti namooti rakkina wabii midhaan nyaataa qaban gara miiliyoona 13.6 niirli gara miiliyoona 14 jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee uummata guddaadha. Uummata naannoo Somaalee fi uummata Tigraay walumatti dabaltee jechuu dandeessa. Ragaan kan biraan ammoo kan fannoo diimaa baatii diimaa fi fannoo diimaa kan idil addunyaatiin waloodhaan ibsan immoo bara 2022 keessa uummanni miiliyoona 23 ta'u Itoophiyaa keessatti gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadu ta'uudha kan inni. Bara 2022 Jaanuwaarii kaasee kan ji'a tokko booda. Yaa ragaa World Food Program yookiin sagantaa nyaataa addunyaatti bana baaseen jechuudha. Miiliyoona 14tti kasitu rakkoo wabii nyaataa keessa kan jiru Itoophiyaa keessa jechuudha. Kuni walitti dabaltee ilaaltu rakkoon dinagdee Itoophiyaatti deemu salphaa akka hin taane. Itoophiyaa jechuun uummata miiliyoona 100 miiliyoona 10 uummata biyyattii jechuudha. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa amma keessumaa qaala'insi jireenyaa amma waamnu kun 33 jechuun lakkoofsa guddaadha baay'ee. Inflation yookiin immoo qaala'insi jireenyaa dijiitii lamaayyuu olaanaadha jettee ibsuu dandeessa. Kan Itoophiyaa kun immoo hyperinflation jedhanii waamuun ni danda'ama. Inflationii tasumaan hin taane waggoota kurnan keessatti illee Itoophiyaa keessatti ta'ee hin jiru ragaan kun. Ka'umsi waan kanaa maali kan jedhu gaggabaabsee kaasuu barbaada. Itoophiyaan tokkoffaa waraana keessa jirti. Waraanni diinagdee biyyattii nyaataa jira. Waraanni kun mataan isaa suusaayidiidha Itoophiyaadhaaf. Waraana Itoophiyaan of balleessitu ittiin of suusaayidii of wareegaa jirtu. Lammiilee biyyattii 10,000 nyaatee jira. Diinagdee biyyattii hallayyaatti naqee jira. Loojistiksii waraanaa fi dhaabbilee biyyattiin qabdu guutumatti diigee jira kaaba Itoophiyaatti jechuu hin dandeessa. Lammaffaan hongeen kutaalee gammoojjii Oromiyaa baay'ee keessatti Baalee, Harargee akkasumas Booranaa fi Gujii keessatti hongee hamaatu deemaa jira sa'aatii kana sababa hanqina roobaatiin jechuudha. Akkanumallee baay'ee Itoophiyaatti naannoon Sumaalee kutaa baay'eetti rakkoo hongeetiin waxalamaa akka jiru dhagaa jirra. Irra deddeebiin immoo emerjensii labsee jira mootummaan Mustafee Umar jechuudha. Sana kan biraa immoo rakkoo lolaatti irra deddeebiin naannoo sulula Awaash kanatti Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa akkasumas Affaarii fi naannoo lagi Awaash keessa qaxxaamuru baay'eetti lolaan waggoota lamaan darbaniif lammiilee baay'ee buqqisee ture. Lammiilee